jedhanii waan amananiif namummaa namatti waan amananiif abbaa kanaan jenne teenna hoo maaliif wacci wanti sii waccisiisu yoo jiraate jalqaba irratti hinaaffaa gandummaa hamaa takko qabnammoo haqa walii himnu gandummaa hamtuu beerri teenna arsii arrabsiifte warri arsii arrabsiisa summa billaa afaan nama qabu maal maatii kabajaa qabu arsii kabajaa qabu ijoollee safuun guddatte meeqatu lafa kana jira warri akkanaa kun sababa dulloota tanniinii sababa ajootota tanniinii gizee mara arrabsamna kutaalee biraa keessaa gizee mara arsii waqqafama hin argitan soba kan hin qabne polotika irratti nuti waqqafama diinagdee irratti nuti waqqafama miidiyaa irratti nuti waqqafama maaliif waqqafamna beeytanii teettetanii waa'ee namaa haasofti buna waa'ee namaatiin dhuydi jana waa'ee namaatiin haasofti sa'aatii ilmi namaa taa'ee roomaansii taphatutti fireendi ofii hojii jaarsa ofii hojii teettee waa'ee namaa haasofti sababa kanaa nu arrabsiisan arsiin akkatti gandummaa qabdi nuun jedhan dhiirri kenna kool ba'ee waa'ee gandaa haasoo jiran dubartiin teenne ta kabajaa qabdu ta waa'ee gandaa haasoftu hin jirti warri ganda keenya xiqqeessa eenyu beeytanii ekaliyyee arsii liji ekaliyyee baalee shaashamannee liji ekaliyyee itayyaa liji ekaliyyee maalii liji bar arsii kana maqaa arsii baatti bar abbaan qabdu maqaan abbaan jiru anamma fakkeenyaaf kiyya kun reedii aadam jedha abbaan eenyu aadam ka isaanii hoo abbaan hin jiru ebalu arsii liji eessaa dhuftedhe gabaree an isiniin jedhe kana Fuulduratti malee yeroo hundumaa gara duuba laaluun hafe gonkumaa harkaan qabanneerraa ifa alamaa gaddeemuun hin jiru yoomuu oolumaa. Dhiisa deemaa dhiisa deemaa har'a nan laalina. Dhiifama isin gaafachuuf bora akkanaan kooman nan laalina waan isin kabajuuf waan isin jaalladhuuf akkana laaltan har'a isin hin eeyyamu maaliif kuni reedii isin beeytan sana osoo hin ta'in reedii biraatu dhufe waan ta'eef reedii isin beeytan sun har'a hin jiru har'a inni gara deeme hin beeku har'a ka jiru nama biraati kun reedii biraati reedii faranjii yookaan Naayijeriyaati reediin Oromoo ka isin beeytan reediin ilma sabaa ka isin beeytan kan duraanii sun har'a hin jiru waan ta'eef kana nama afaan Oromoo haasa'een beeynatu dubbataa jira deema dhugama isinii himaa hundi keessan namoonni keessattuu akka tasaa maaliif deema isiniin jechaa jira beeytanii namni gaafa miidiyaa hawaasaa kana fayyadamu akkam godha hawaasa keessa taa'ee fayyadama haadha manaa bira taa'ee ilmoo ofii bira taa'ee manguddoo bira taa'ee masgiida taa'ee kana hordofu jira sagaleen anarma asii baasu kun immootu bakka isin jirtan kana waan hin madaalleef bakka isin taa'aa jirtan kana waan waliin simneef daftanii gizeessan rifattanii gara biraa deemurra amma odoo ani hin eegalin bakka gizee biraa rabbi kheyrii nu dhageessu jedhaatuma deema kabaja jechuudha kun amma kabaja baalagummaa isinitti agarsiisuu waan hin barbaanneef kabaja isinitti deema deemuun dirqama dhugaa rabbi isinii himaa namoonni gurguddaan nan dhageeffatin soorii reediin isin beeytan sun har'a hin jiru waan ta'eef namoonni na dhageeffattan namoota ani barbaadu fi dhimmi isa ilaallatu qofa amma kallattimaan gama haasaa kiyyaatti jira amma illee kan lammaffaa erga namoota gurguddaa geggeesse haasaan kiyya kanarraa kun namoota hin ilaallanne maqaa isinii kaasa haasaan kiyya har'aa kuni jalqaba irratti nama kabajaa qabu nama safuu qabu nama jaalala saba isaa qabu nama jaalala maatii qabu hin ilaallatu keessaayyuu har'a waa'ee kutaa ganda kiyyaatitti gad deebi'ee dubbachuu waan deemuuf waa'ee Oromoo kutaa biraatirraa dubbachuu waan hin deemneef warra kutaa kiyyaatiif ergaa qaba warroonni naannoo irraa dhaladhe irraa dhuftan namoonni ani isin jaalladhu namoonni isin kabaju namoonni maatii kabajaa irraa baatan kabajamtoonni keenya gargisiitun immoo kabajamtoonni ummanni sikkoo mandoo ummanni guddaan ummanni jaalatamaan ummanni safuu fi duudhaan dhalate ummanni waan haasa'uu fi waan hin haasofne adda baasee beeku
haasaan koo kan har'aa kuni isin hin ilaallatu, isinis hin dallansiisin. Maaliif jennaan ummata jaalalaa akka ta'e beeka, keessaa dhaladhe, keessaa guddadhe, safuu beeka, kabaja beeka. Warroota akkasiisan hin ilaallatu. Eenyuun ilaallata? Warra duudhaa safuu hin beekne, warra maatii kabajaa, maatii jaalalaa irraa hin dhalan. Walumaa gala warra na tuqan. Amma zirzirii isaanii booda haasaa keessatti isinii kaasa waan ta'eef, walumaa gala ummanni kiyya jaalatamaan kabajamaan si koomandoo warri kabajaan guddattanii kabajaa keessaniin jiraataa jirtan na of kolcha. Maaliif kana isiniin jedhe? Sareen ormaa dhuftee na nyaanne, saree mana keessatu dalagaa na godhatee halkanii guyyaa akkanan kanaaf kaka'u, akka an hamaa ta'u na taasisee jechuudha. Kanaaf beerran jechuudha. Bultii hin qabne, kan jireenya hin qabne, kan namooma hin qabne, kan suuraadhaan suuraa hin qabne, kan maqaa ofii maqaa dhalootaa hin qabne. Fagoo deemtanii obboleessa kiyya. Warri har'a waggaa takka guutuu reedii aadammaana jaartii ormaa deemee kutaa biraatti irraa fuudhe jedhee halkanii guyyaa na abaaru. Suuraa jaartii tiyya kabajamtuu ani kabajaa mana keessa waliin jiraachaa jiru halkanii guyyaa garagalchanii ol garagalchan. Koomentii bakka deemne hundatti warroota jireenya wanti isin dalagaa na godhataniif takka takkaan gad isinii baasa. Jalqaba irratti jireenya hin qaban, bultii hin qaban. Maaliif jireenya hin qaban? Maaliif bultii hin qaban? Shaarmutoota jechuudha. Shaarmutoota amma jiran kana. Shaarmutummaa akkamitti biyyarraa eegalamnaan jechuu dandeessa. Barnoota waan hin qabneef maatii irraa dhalatan, maatii kabaja hin qabnee fi maatii safuun eegganne irraa waan dhalataniif osoo maatii qabaate anamma har'a እንደውም ያዳቺስ ሀርአ ወላሂ ወቢላሂ ጋፋውን ካና ዱበቻ ጅሩ ቪዲዮ አኒ ቤሲስ ረት ለጠፈሰ ማቲንክ የነገየ አከቲ ብልብላ ፊ ኖርማላ ፊ ነምኒ ሳን ትደወለ ጅሩ ማሊክ ማቲ ከበጃን ጉደደ አንተ ኢልሙ መከና ከነ ጀደ ጀደ አልከ ነረት ደወላ ቱራን ሂንቱ ፈደረ ማቲ ከየሰኑ ማሊክ ኢሳንቱ አከ አኒ ከነት ትጥቀሙ ነጎስ ዋንተ ማቲ ከየራ ብልብላ ጋዞ ደ እንደዛኔ ኦፍራ ጩፈ አከሳረ ሲና ኖር ደብኒ ብሎጎ ማሊክ ጀናን ማቲ ከበጃራ ደለደ አንተ ፍሬዲ መከና ጀደ ሄደን Jarri sababa maatii hin qabneef sababa bakka dhufanii hin beekneef shaarmuxoonni jechuudha. Dullattiin kab jiruu hin qabne halkaniif guyyaa teettee waa'ee kiyya kana qabdu. Sanuu waan isin ajaa'ibu summa billaahi aziim ajooftan asirra teetteen anaaf ijaartii diyaarabsitu tuni gizee teetteen haarabsitu san aayilaandii hudduu ofiititti kaa maqaa reeditiin jechuu reedirraa.